فدي ربي ملئ وانت عنه ماهي فردي نزاع مرتين كم نجلا هم تو بيتلتوني سمو وعندي زمراهي تنم فرين تمي واتحاسلاهي شكري ربي غيهنيا الحمد لله جمتوتا في جالتمتوتا جالوان كينيا كان جارميا تكفى جال جرتم بقى والأقري وري وقا هدو غري كان كيس تورتان اللي ايغو غرغار سلامني بروتا لما في ديما جرى غري كان رتي خنافو اما ولتي دي بنيرا غري جارميا تكفى كما ولين بيغنو ورق امهرو وروتا ركتا ركن ساني اتهاماتن ديغرس كان غدو لا حراف محمد سلطان سني كبا دي دفاي جرا محمد سلطان غرين جارميا رايرو دربه سجادا في قرشيله اكم كان قرشيكم سدي ارغي في افتا اساف ديغرس غدو نياده تموري جرتن نياده تنجد ابددا كما سدي غوته سيكاكابه خنافو براتان كون اممو غرا مغالاتي غلي وغوتا سديف جراچادا ام كوتا خود توكو براتا ايغا مغالا غلي جرون سا حالا كم كجرو دبسني دفني جراچادا مكا جرمياتني خنافو وبليس كينيا كون جلكباف دومسا تلماموني انو الفاتا وان هندو مكيسا المينما دقلا هاتوري بوليتي دبل المينما اما حالك من جراتو جرتا مكاكي دوران يونيفرسيتي مكانكو محمد سلطان اندرس جلما على جرينيا كوتي ميتي فتا ديتي كاسي يروم برچاتو غرغارسو تكو وان قبندر ركنا باقي كيس دربي كان أرمجي أما سمو مجاد وانجي كنا نو غرغاس موتما برانا أرجع مجري غرام موتما سديمي أشينس أشين جري موتما راس وان تكا أما ما أرجع نيشو يشو منا قبله سيجونس إنجرن سيجونس كنا سمو غرغاس سيدنا إنسان جرن أفان ما نجرن ماله أما ما غرغاس وان تكا وانا نقول أنا كمان harrastee borustee iman isaan matti intamaralu sijira gargaarsuudhaan takka waan qaban jechuudha kanaan dura. Mamma mootummaa biraa wanni si gargaarame wanni takka waan jiru jechuudha. Hin jiru eeguun takka hin jiru afaan maan gargaarame jechuudha waan takka baasii takka waan gargaara waan qaban hamma. Tolee egaa mana barumsaa high school dhuftee asitti yeroo barattu amma kutaa meeqa barachaa jirti? Kutaa 10 takka. amma yeroo barumsa kee kutaa 10 akka barattu haga ammaatti mootummaan urgaasin gargaarani haala kamiin jiraachuu jirta eenyu wajjin jiraatta haadhaa fi abbaa keetu si gargaaramu moo haala kamiin jiraachaa jirta yaa warkoos waan qabanii abbaan koosachuu akiraa deemira haadha koo qofaatti jira ishiinis nama guddaadha warra koo biraa osoo hin taane akkuma kana gargaarsuma akka boleen koo warra nabee kan Jibuutii irraa ta'ee Suudii irraa ta'ee gargaarsuma isaan naa godhanii amma jechuun arma gahee. Egaa wanti kun wanta guddaadha wanta gargaaramuu qabdu garuu amma barumsichi haala kamiin si deemaa jira yeroo gara mana barumsaa deemtu maaliin deemta haala kamiin akkamitti barumsa kana waggaa guutuu barachuu dandeessa? Barumsa kana wallahi mootummaan wilcheer takka na baasee ture wilcheer saniin deemaa wilcheer saniin dhufa haala saniin barachaa jira gama adeemsaati jechuudha. Hayyee galatoomi gaafii si godhe hundaaf deebii naa kennu keetiif galatoomi. Galatoomi atis. Mana kana yeroo jiraattu akkamiin haala kamiin jiraattu? Mana keessa moo maali? Manichi mana kiraa inni. Mana kiraa kanaan dura 500 keessan ture 500 asumaan kaffalu amma maallaqa dhabee isa san keessaa bee immoo isa 300 akkatti galeera wayya jedheen kun gatiin isaa wayya isa 300 kanatti galeera. Bakki amma jiraattu kun naannoo eessa jedhama? Qayi masqala
mana bukkeen mana barumsaa bukkee mana barumsaa high school bukkee high school kana bukkee yaw seerum gatar ibsaa minaamin jira ibsaa qay jira ibsaa bishaanoon argattan bishaan waan jiru bishaan eessa argattan bishaan fageenya gadi fagoo irraa bu'aan bu'aa fagoo takkara laa qarqaraa waraabban kana malee bishaan waan qabu bishaan inni irraa rakkatan jechuudha bishaan inni rakkanna amma mana barumsaatitti waan sidii haateef moo kan arma jirtu moo maaliif mana barumsaa kootti indi haateetin saniifin arma jiraadhe malee yaa'u bishaanis rakkachaa jira magaalaa irraas fagoolini tiraanspoortis gara magaalaatti hin baana jenne bir 30 bir 20 baajaajiin deemna kanaafuu rakkisaanii yaa'u mana barumsaatti dhiyaatee jechaadhaan malee kan as jaaladhe galatoome barakaate egaa amma gargaarsi jarmayaa ijoollee biyyaarraa kan siif ergame ni jira yoo harka qullaa hin dhufne jechumaaf kan si ergame kun jarmayaa ijoollee biyyaarraa siif ergame ergaa dabarfattus yoo qabaatte dabarfachuu hin dandeenye. Giri obboleen koo kan biyya alaa keessa jiran rabbiin immoo jazaa isaanii guddaa rabbi isaanii haa godhu kan kanaa olii rabbi isaanii haa kennu nagaan biyya isaaniitti giri quufanii biyya ormaa quufanii nagaan birriin giri haftiin kan rabbi isaanii haa godhu rabbiin irraa isaanii kennu jazaa isaanii guddaa rabbi isaanii haa godhu addunyaa akiraa rabbi isaanii ibsu na haa jiraatanii barakaa naa itanii hin jedhan giri. Waan nama gaddisiisu mana kiraa qabachuu hin danda'u waan ta'eef haguma danda'e gara baadiyyaa magaalaa baatee keessaa bashiisa baadiyyaa irratti mana kiraa qabatee jira. Innis qarshii duraanii qarshii 500 mana kiraa qabatee ture. Waan qarshii san kaffaluu dadhabeefu amma immoo gara mana haaraa ijaaramu jiru. Manni sun kan hin xumuramne mana sanitti galee jira jechaadha. Hin xumura ijaarameerraa namitti hin galle kanaafuu qarshii 300 mana san jiraachaa jira. Beekaa qarshiin 500 jechuun meeqa har'a? Nu biratti qarshiin 500 meeqa? Qarshiin 500 jechuun riyaala 20 jecha. Riyaala 20 akka riyaala Saudii kanaan. Riyaala 20 kafaluu dadhabeeti achuma achitti rakkataa jira jecha obboleessa keenya kun. Maaliif diinagdee hin qabu warri isaa deeggarsa isaa godhuu hin danda'an nama baadiyyaa jiraatan ofii harkalleeyyii waan ta'aniif. Kanaafuu obboleewwan keenya qarshii 20 yoo abillee dhabe ji'a yoo isaaf goone qarshuma 20 riyaaluma 20 jecha riyaala 20 basiita akka maqaa garee jarmaa kanatti ji'a yoo isaaf goone akkamii mee maal nurraa hir'isti barataan kun barataa keenya ta'ee yoo guddaa qarshii 40 riyaalli birriin 1000 yoo waan ni jenne birrii 1000 riyaala 40 riyaalli 40 illee basiita. Garuu namoota biraa namoota akka isaatti rakkataa ka biraallee ni dabalanna yoo jennu mee obboleessa keenya kana xiqqaatee riyaala 20 baatiin akka isaa buusnu guddatee sontaane jidduma galeessatti immoo riyaala 40 birrii 1000 jechaadha. 1000 hara 38 yeroo fedhe ol ka'a yeroo fedhe garuu isaa riyaala 40 waanuma bixxaaqaa keenya waanuma namni tokkollee kana gochuu numa danda'a. Haa ta'uti akka garee jaarmaatti riyaala 40 ji'a baatiitti raatiba mindaasaa goone akka ofiifillee of fayyadu akka wanti kee jirullee akka ittiin dhagahamne obboleessa keenya kana hirrina kanarraan hirrinni biraa akka ittiin dhagahamne ji'aan birrii 1000 yookaan birrii 500 riyaala Saudii riyaala 20 yookaan riyaala 40 isaa hamaddabuun jedha isaaf hagoonuun jedha. Yaada keessan isin immoo garee irratti yaada keessan ibsadhaatiin sagantaa keessumatti xumuradha. Assalaamu alaykum warahmatullahi. Manni jireenyaatu rokkootutti jira hamma na argaateef hirribni maalirraa